beda. Namichi lubbate sasitti lubbate surubute maalkii surubute lubbate lubbatu atanan natti lubbachuu dandeessu sababa keedha sababa sitti gargaarteedha sina amma kan nuti fide jechuudha yoo sababa keedha sina nuti karaarraa kan dhufe booti maaltu ta'e maaliif tabbee kan dubbachaa waan jirtu obboleettii koo maataati dubbataati waa'ee eebsa kee dhimma kee qaban maataatiidha eewusti dubbate sababa isheedha nuti dubbattu ati natti dubbachuu dandeessu natti dubbadhu na ilaali natti dubbadhu maaltu fedheedha hundeen maal ta'e natti mi maal nama raachita jiraan yoo masti bilbilee boqonne malee namni na boqochiistu tokko jiru sidas yoo Akkabii naachtaa lubbuu koo jira akkamitti nagaa koodha si yaade almost 10 minutes ergoon hin asufne waggaanatti fakkaate lubbuu koo maal na fuulli kee immoo lanqoo si haala baay'ee bareeda baay'ee kan kolamteeti silaare warra keessaa immoo tokko akkas fudhatanii hin deemnee fidha kaawwa maafan inni Afrikaan kolamneeti lanqoose akkam nareeti nagaa godha yaaduma kee malee babe raafachuun jalqabee jechuudha miseensa haaraa qabna irra kan seerii bubbee jechuudha meekaappii akkasii argeen beeku maali haga kana baasee illee dibadde akka kana nan bareeda faansii waan ture beektanii maal taate keessummaan keenya waan ni fakkaatu addadha qeensa ishee immoo waan dheessitti mukaan qabu wanta tokko so waan si barsiisu qophoofteetta keessummaan keenya garuu haasa'uu hin danda'u babe qosa seetiidha qosa miti be serious babe kolfuun maalumaaf hin danda'amu digaleenti 1 2 1 2 3 babe, makeup check करना. Babe, nothing called Fini. कैसे शिकच्छी हो? कैसे शिकच्छी? आमल फत्तो बाजे. Akam tilalte? Keessummaa keenya. Gaafa isaan ol kaanii haasawaa galan immoo afaan reessaa akka isaan haasa'an nama ta'uu isaanii adda baafannaa jechuudha. Si galee malee? Malee kan wasta agarsiisu kan si bilbile. Baay'ee mis jaalladha. Booduma yaadannaa laatta deemee modhiise. Leengo kolfa kee danda'an jiru. Hin kolfamu. Kanammoo waan biraan jette gadhee malee gaara. Nabi bila kau juga akibatnya, boleh? Kamu mesti mesti ada gitu-gitu tiga ruang sih nak. Oh my god, babe, lu gas itu nara. Oh my god. Dan macam kau terang dengan mau mereka. Boy sih nak. Bye. Dan macam kau baik sekali dah. Ciao. Yawi kata saati andaladheera ana malee mucaa kan biraa godhatan garuu lachanuun keenya iyyuu abidda barachuun jiru
abbaan kophee namaa keessa hojjechaa haati gogola namaa keessa abidda namaa rabuufaa abidda biratti nu guddisu turte haati keenya. Akka tasaatee an dhukkubsadhee jennaan anaa waggaa lamaan jiru an dhukkubsadhee jennaan haati koo dugdatti na baattee mucaa quxisuu lafa keessa lafa taphachiisaa mana namaa keessa hojii hojjetu turtee jedhama. Akka haati koo natti himte achi an dhukkubsadheen jira haati koo dugdatti na baattee jirti. Abbaan koo maasii namaa keessatti nama wajjin wal lolee namni waraanee na ajjeese. Haadha koottis fiigaa dhufanii abbaan manaa kee waraanameera ittiin jedhan. Gaafa kanatti manee haati koo kanaan jettu of wallaaleen ture. Hunduma isaa dagadhe addunyaan kun natti dukkanaa'e. Addunyaa maraatummaa addunyaa dachee kanaa osoo hin taane addunyaa biraa keessa galu. Ani of wallaaleen si baadhaa abidda walakkaatti dhufe. Haa ta'u garuu haati koo abidda walakkaatti dhufe. Gaafa abidda walakkaatti dhufte sanaan irratti kufte haati koo. Haadhi koo gartuu kun fuula ishee abiddaan bu'u. Wanda mau pekat itu kan ya ada. Karena jangan nak berarti aku bikin lagi surat yawan so. Bayar nanti. Aku latih sudah cepat kita rasa. Akan berarti. Anak, jadi nak bantu tu dan nak. Abbaan koo maasii namaa keessatti haati koo abidda namaa keessatti fira nu barbaadu qomoo nu barbaadu nama tokko hin qabatu. Namatti baqannee ol dhufu nama iyya keenya mormatu nama hojja walakkaadhaa haadha koo haadhee kaasu nama daharaan inni keessatti qonni keessaan sochoosu nama tokko hin qabu. Maaf beektaa nu maatii gaddeebii godhatu. Garuu namni kun hundumti isaatti hin tollee haadha koo dhufee hunda sana keessaa gaasee anaanis lubbuu koo ta'uu. Haa ta'uutii garuu lubbuun ooluun koo har'a fuula baafachaa jiraachuun koo anaaf jireenya waan hin dhabe waan baay'een qaba jireenya koo keessatti. Waan hin argadheera waan hin dhabetu baay'ee gaafa naggatiin jiru fayyummaa koo dabalatu. Waaqayyoon galannatu lubbuu koo foon koo keessa jira. Garuu bifti koo miidhama yeroo sanarraan kan ka'e amma har'aattis kan argamu keessa jira. Akkas jechuudha. Tarii gara fuulduraatti an akkasitti nama danda'e deemuu amma har'aatti anche non giallo, Marta ti la darò. Sì, non so io. Faccio metti qua. Ah sì, la vina lagi faccio veramente dulu. Garuu nageenya yaa haguma ta'e nageenya natti kaafadhee malee maal dhukku baara moo ta'e? Amma dandee bagatiitiif waan naa guutuu Oh my god, na Jessica. Imaana kun amatarra imaana guddaa natti laatudha. Akka isheen hin sochoone deemuuf bitaa jiruuti akka isheen amma kana na gargaarteef bagatiitiif waan dandee ta'uu danda'a. Akkatti soodaan.
kanarratti immoo akka kana taatee baay'ee ta'uu kee caalaayyuu akkas ta'uu hin qabdu. Si gorsuma akka obbolumaa tokkotti yoo uumamaa tokko si gorsee shamarran of eeguu, dhiqachuu, dibachuu si galee dhiirallee yoo ta'e sakamirra caala jechuu qabda malee akkana ta'uu hin qabdu. Kun gorsa obbolummaa kun haamaatti nu fudhati. Annama hamtuu miti. Baay'ee garuu nama gorsuu hin jaalladha kanaafidha. Namni akkamii seeftii isaa eeggatu, uffannaa isaa maal isaa akkamii sirreessu baay'ee nama gorsa. Kanaafidha kan akkasiin jedhee akkuma yaadaatti qabadhuuti sirreessuu qabda turte. Kana booddee garuu garaan keessas beeraa sheetii keessa waan ta'eef fakkaatu. Carraa qabda jedhee yaadu qabu haalli godhamu. Garuu akkuma yaadaatti immoo qabadhu gaafa akkasiin jedhamu akka taatuuf miti. Shamarri yoo qabattee of bareeddi dibatte way bareeddi malee akkas ta'uu hin qabdu. Obbolummaa maaf dhafti galee namti egaa nama kaartii bitadhee dhufa. Kaartii bitadhee dhufa. Qodaamni kana keessatti bu'uun hin danda'amu. Namni tokko akka itti bu'uun barbaannu nu. Tolee hojjettuu iyyuu kana ittiin buusnee qodaamni kana hundi isaa yoo asirratti kan dhufe. Alaatiif yaa'amee dhufe wanta ta'eef maatiin keenya illee achuma jiru. Sittiin hin deemnee iyyuu waayikii baay'ee sooressa dha nuti. Tolee kanaaf qodaa danda'amu gadi ba'uu danda'amu namni bakki kanatti balbala kanatti arginu waan beekuu ta'a. Gaafa akkasiin jedhu garuu immoo yaaduma qodaa si galatti karuma qajeelaa akkasii na hubattu abdii qoradheena hammayyee dhuftutti asuma keessaa asii sosocho'ee yoo dhukkubeellee asuma na gangalatti soficha iddoo biraatti soofaa biratti immoo kan baratu. Jiruu keenya waan hin oolleef achuma taa'uu kee wayya jedhee sababa yaadadha. Kaanni bitadhee dhufa ammas tasuma taa'inii. Akka gadi hin baane immoo adara. Maalabboo lakkaalee. Garuu wanti kun wanta finaalachaa deemaa jiru. Garii utuu anaaf akkasitti wajjin hin jirru guyyaa tokko gara isaatee yoon ka'ee deemuu baay'ee yoon ofii kun of danda'ee socho'uu baay'ee yoon tarkaanfachuu dadhabee yoon abdii siif laachuu dadhabee tarii gaafa sana irraa fagaataa laatee. Akka abdiin irraa bu'uun barbaadu. Fedha waaqayyoon hin ta'in ta'u. Fedha waaqayyoon akka hin ta'in immoo akkama isaa dhagaa hin ta'u. Ani nama si gammachiisu ta'uu fi kan ta'a. Tarii barumsaa nama sitti ba'aa ta'u, nama si jiraachisuu hin dandeenye, nama abdii siif hin laanne ta'uu hin danda'a. Baay'ee sodaata. Guyyoonni kun immoo dheerachaa osoo hin taane gabaabbachaa jiru. Kan dhageen akka wanti kun hin taane barbaade. Afaana ta'uu barbaade taana kan hunduma isaa akka fannoo keetitti fudhattee baachuu qabdaa jechuudha. Kan kanaan irra jireenya keetuu kan itti dabarsee laachuun barbaade. Arratu filannoo qabu. Filadhee yookiis jaaladhee waan hin filannoo godhu fudhatti godhee carraa addunyaan kun naaf laatee akkasitti jiraatu naan jedhe wanta gana naaf barreeffame waa tokko iyyuu gochuu hin danda'u. Kuusaan jira laatti kuusaa koonaan kan jedhe akkamittiin nu dhoksite akkamma maaf na dhoksite. Maal godhu guyyoota qabnu gammachuun dabarsuu qabna. Guyyootaan si faana jiraadhetti gaddee guyyaan dabarsee hin qabu. Dirqama guyyoota gammachuu sana arguu hin qabu. Callisee sitti mee utuun gammachuu dachee kana irratti hin arginu. Hiriyaa siree ta'u.
Calo, nam kan semacam. Tu ambra kisah kereta. Tu jernih kembali. Orang mau cara nak pada tu kau. Yo fikir. Rata aja. Wangga na beruftan ada tiga sana berapa orang. Kerumah tahu. Wahana tawak itu rumah tu ekor. Amma satu tu dah berabdi lagi. Jadi kalau tu bukan jurusan amal dia. Enggak mama. Maaf na sobje. Maaf kau itu kan. Maaf na timne. Angkaram makan nasi padat. Semua sinjala tak. Onne ko muna sobani. Kalbi ko malgot. Miras jala pe malgot. Awalu ning kabani. Malgot ina hanjetta me bakka gombu silale me. Malfeen maki sa ukaro ko dini. Hin maki ukara mafatis. Maaf sangat yan. Kana dulu ko abdin kabab. Faida semudah tu jerinya kiki serat cajra. Devi wal kabar cajra nan caturani. Abdi sahabat kamu kan. Nampak yo jadi insuran. Kembali sa koda. Sada bum berbat. Sette mera kanandur. Sinala dunia ku natti dukan ada. Sinala dunia ku naf gammachun kabdu sinjere. Kanafi? Ani nama kasih pada juratu nama mana sudah? Dah kira kuno filan nasi kesera. Guna fana tu berbat aja kuno tanah sinjere. Aku ini. Akabini ada kastado sifana jurat. Akabini ya ada. Nyumma ko jalatin sikan. Nyumma ko kana sunta ne nyumma ko jalatin sikan. Ano po? Nama ama ito. Fana jurat kina. Yung yutanan ka na yadin biyo. Jirenyo ko bura ka magkati yadin ta? Maaf akkas na kote. Inyong mga kisado ka, maaf na doks. Namaan jira abdi ko. Kana duratti abdiin qaba. In fayyadana jecha turani. Malee kana kastoo takka guyyaa tokko isaan irraa dhageen beeku. Amma har'a ganama kanaatti. Carraan fayyuu keetii bal'aadha naan jechaa turan. Wal qabachaa jira akkas ta'aa jira naan jechaa turan. Amma ilaalee waluma keessatti akka abdii kutadheen beeku. Garuu guyyaarraa wanta na gammachiisu otoo hin taane wanta na gaddisiisudha kan hin dhageenye. Akkan dhageenye mokunooti sitti meera miiraree ballee isaan koo isa jira. Dogoggorri koo isa kamidha. Amman si faana jiraatte dheetti garaa qulqulluun si faana jiraadha. Isan dhagee kunoo dhufee sitti meera. Mee kana balleessite naan jedhe. Balleessaa kunatti. Yaadimu. Maatii koo hojjete. Maqaama hir'isee dhaqee wal barsiisaa. Yaaddeetta? Maaf lubbuu koo waa'ee maatii koo maaf dhibbattaan. Ijoollee godhannee ijoollee gurgurayyoota faana gaafannaa. Abbaan keessan akkas ta'a. Qaamni isaa har'uudha. Maqaa wantoota yaaduun barbaanne na yaachisu rabbeedha. Rabbeedha wantoota yaaduun barbaanne na yaachisu. Ijoollee koo mataa isaanii gadi buufatee. Abbaan isaanii qaama hir'uu akka isaan ta'an. Yaada gaafa isaan guddatan yaaddeetta. Beda koo miti kan inni akkas ta'e sitti maal jira? Filadhee miti. Maarreen gaasiin jedhee. Garuu kan isin irraa eege kana miti. Na jajjabeessita si faana jira naan jettan se'a. Harkan si qaba. Ana siif jira naan jettan se'a. Inni kanaan dura guutuu ituu xiqqam taatee isin jaaladha naan jette meerree irra isa dhaqe. Meerree inni eessa jira? Duraan ture gaafa jettu. Maaltu jijjiirama qaba? Moositu nama kan biraadha. Kanumas kan akkas naan jechaa ture si miti.
Ituutti maal taate Yusuf faana jiraadha kan naan jechaa ture simiti. Fakkaatee siin jedhu. Miidhagina siin jedhu. Naasifsiise siin jedhu. Amma rakkee miiraan amma kan argee sanatti sababa hin argine siin jedhu. Afachuu kan ga'a. Kan isirraa eegamu. Filannoon kan keera. Nafaana ta'uu hin dandeessaa, nafaana ta'uu dhiisuu hin dandeessaa. Yoo barbaadde kun itti bal'aadha karaa. Amma umuriin koo jiraatu. Amma waaqayyoodhaaf umuriin kee kana hingaa amma ni naan jedhetti qofaanan jiraadhaa. Sirriidha dhuguma nama akkasii namni jaallatu jechuudha. Garuu jecha kee gaafichaa. Ituutti maal taate iyyuu. Ituu miilli sitti jiru ta'e iyyuu. Ansiin eenyummaa kee jaalladhe sitti naan jedhu. Garuu har'a sidhatee nama kan biraa dhafee hin beeku kan natti haasa'aa jiru.